يا حبيبتي السلام عليكم. وعليكم السلام. أكمل يقولكم بدي برا كم بدي Jirtu? waan sii bite jechuudha. Eh, Itti gammaddaa miti. maali? Nama gammadisa fuudhan guurin kaa'atu hin ta'e. Maan kana antan siree gabna finne kaatu kan mana fidaa barumsa namtati baddummaa fileessa. Mana bareedu maali? Maa waame qasitti nu waa mana keessaan qabudha. Amma isin jirja waan mana keessa nafi maal jedhan waan abbaa mana keessa namaa bite jaallattus hiddutus. Kiraayis. Koleen gaddeebiin waan mana keessaa dinqii keenyis hin hangachuun waan mana keessaa hawwama dassa sii bite jechuudha. Uffata argannuuti. Kana maatti godhamee Maati waan ana sama ni kaatta humna adeemta kaatta. ganna uffata bittaati. Ganna maaltu bitama? Ganna uffannaan bitamaa deebi. Ganna kana bakka waan ijoollee bohaarsu nyaata mana keessaa akka xayyaramee ijoollee konfootiin gammachiisu bakka waame qasitti. Maal kana nyaata qabdaa? Bakka mana keessa waan Amma sirraadina irraa qabatama gala. hin gabalu geessi deebii na qodaa san sitti minaa fi dikootti Maallatti mana keessaa. ambooda harka koo muree sirna isaanii kaasitti fidamu maalan sitti deebii Amma maal akkasuma jedhama? waan hundinuu Maal? ma'uutu hundinuu ashaboo zayitii maal Oyi. Bakka amma dhumutti ati. amma dhumutti maali kaa Amma waan abbaan manaa nama bitin jibbamu fudhadhu. Waan mana keessaa gooftaan bisattaa jedha bitame nyaata amma. barbaadu misayyuu maa dhibee uffata rafiitiin qaba intina shiitiidhaan si jala bulaaraa argite Isaan jeenyaan. Amma madaqsinee isii fide waan ta'eef fudhadhu. maal uffata rafiitiin maal fuudha. Harki geettiin gurgurata kan Geessi gurguratu geessi gurguratu barbaadu bakka ani federa litiin barbaadu maaliif uffata rafiitiin qaba alhamdulillah dambi shan fuudhee. Koo haadhu mee koo haadhu ilaalu fata geeta waan ta'eef Kana kaadhe laala. Wallah fata bareedu. Uffata bareedduudha uffata bareeddu maal ilaalama kana kaadhe nu faariyaas.